Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota, hordoftoota, jaallatamtoota chaanaalii Daree Show. Nagaan koo kabajaa bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa egaan guyyaa har'aa kanas viidiyoo bareedaa kan waa'ee fayyaa keenyaan wal qabatu keessumattuu dadhabuu yookiin dhukkubbii kalee keenyaan kan wal qabatu qopheeffadhee isiniif dhufeen jira. Namootni chaanaalii Daree Show haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jechaa chaanaalii koo subscribe, like fi share gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Dadhabuu yookiin dhukkubbiin kalee kan reenaal fiilar jedhamu kun maalinni? Kaleen qaamota dhalti namaa jiraachuuf dirqamaan barbaadan keessaa isa hangafaa jechuun ni danda'ama. Namni fayya qabeessi tokko kalee lama karaa bitaaf mirgaa irraa kan qabu yoo ta'u, yeroo tokko tokko uumamaan namni kalee tokko qofa qabaatee dhalatullee darbee ni jira. Yeroo tokko tokko ammoo kaleen karaa tokkoon dhukkuboota garaagaraan yoo hubamu mana yaalaatti kaleen tokko ba'uudhaan namni kalee tokkoon jiraatu ni jira. Namoonni kalee tokko qaban kun carraan dadhabuu kalee isaanii kanneen biroo irraa ol ka'aadha. Dadhabuun kalee maalirraa akka namatti dhufuu fi akkamiin akka lubbuu galaafatu akkasumas furmaanni isaa maal akka ta'e ilaaluu keenyaan dura faayidaa kalee maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Qaama keenya keessaa faayidaan kalee yookiin ga'een hojii kalee maalinni? Qaamni keenya nyaata yoo fayyadamu yeroo anniisaa maddisiisuu fi haalota garaagaraa keessa yoo darbu xuraawaa garaagaraa qaama keessatti gadi lakkisa. Xuraawaan qaama keenya keessatti gadi lakkifaman kun yeroodhaan qaama keenya keessaa dhabamsiifamuu yoo baatan rakkoolee garaagaraa qaama keenya irratti fiduudhaan lubbuu galaafatu. Xuraawaa qaamni keenya oomishuun alatti qorichoonni garaagaraa mana yaalaa irraa nuuf kennamanii fi yeroo tokko tokko ammoo ofii keenya manneen qorichaa irraa bitannullee akkuma kana waan isaan irraa barbaadamu hojjetanii qaama keessaa bamuu qabu. Wantoota kana mara harka irra jireessaan kan qaama keenya keessaa dhabamsiisuun akka qulqulleessituu qaamaatti tajaajilu kaleewwan lamaan qaama keenya keessatti argamanidha. Kaleen fayyaan tokko qofti hojii xuraawaa dhabamsiisuu kana hojjechuun danda'a. Kaleewwan lamaan yoo miidhaman garuu akkuma armaan olitti ibsame xuraawwan kunneen qaama keenya keessatti kuufamuudhaan qaama namaa miidhu. Kaleen keenya dabalataan keemikaalota garaagaraa oomishuudhaan elektiroolaayitoota qaama keessaa akka sirrii irratti eegaman, dhiigni diimaan qaama keenyaaf barbaachisu akka sirriitti oomishamuu fi akkasumas lafeen akka sirriitti ijaaramu taasisuu fi kanneen biroo hedduu dalaga. Kalee wantootni miidhan yookiin dadhabuu kaleef wantooti sababa ta'an maal fa'i? Kaleen kan miidhamu karaalee hedduu yoo ta'u, dhukkuba kalee gara dhibbantaa hedduu kan ta'an garuu ka'umsa olaanoo sadanii jechuunis dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba kulkulaa giloomeruulasii kaleerraan kan dhufanidha. Kanneen keessaa baay'inaan kan argaman dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraati. Kanaafuu dhiibbaa dhiigaa seeraan yaalamuun yookiin to'achuunii fi dhukkuba sukkaaraa seeraan to'achuun yookiin yaalamuun dhukkuba kaleen dadhabuu kan irraa akka nama baraaru beekamaadha. Kana malees qorichoonni garaagaraa kan ajaja ogeessa fayyaa malee fudhataman kalee keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Keessumaa kaleen keenya erga miidhamee booda qorichoota fudhannu irratti of eeggannoo guddaa taasisuu qabna. Dhukkubni kalee mallattoolee akkamii argisiisuu mala? Dhukkubni kalee mallattoolee garaagaraa kan argisiisu yeroo hedduu erga kaleen baay'ee miidhamee booda. Kun ammoo akka namni dhukkuba kanaa akka qabuuf ofirratti hin barree fi dafee akka seeraan hin yaalamne taasisa. Kanaafuu namni carraan dhukkuba kaleen dadhabuu kanaan hubamuun isaa ol ka'atee akka nama dhiibbaa dhiigaa qabu, nama dhukkuba sukkaaraa qabuu fi mallattoolee dhukkuba kalee armaan gaditti ibsaman ofirratti arge mana yaalaa deemuun akka dhukkuba kalee kana qabu of qorachiisuun dirqama. Mallattoo dhukkubni kalee kun argisiisu keessaas dadhabbii qaamaa humnaa olii, nyaata jibbisiisuu, hir'ina dhiigaa fi mallattoolee hir'ina dhiigaa argisiisuu, qaamni namaa dhiita'uu, keessumaa fuula irratti ganama dhiita'uu fi sana booda immoo qaama hundaa dhiitessuu, qaamni huqqachuu yookiin ulfaatinni garmalee irrachuu fi kanneen kana fakkaatan fa'i. Yaalli yookiin gargaarsi dhukkuba kalee dadhabuu kanaaf kennamu maal fa'i? Jalqaba irratti yaalamuudhaaf namoonni mallattooleen dhukkuba kalee fi akkasumas dhibeewwan dhukkuba kaleef nama saaxilan qaban mana yaalaa deemuun dhukkuba kanaaf qoratamuudha. Kunis qorannoon dhiigaa
salphaa fi altiraasaawundii kalee qofaan adda baafachuun ni danda'ama. Erga adda baafatanii booda akkuma beekamu dhukkubni kalee sadarkaa hedduu waan qabuuf sadarkaa isaa adda ba'ee dhukkubsataa sanatti ni himama. Gara sadarkaa gara jalqabaa yoo ta'e yeroo hedduu gargaarsii fi yaalli godhamu wantoota dhukkuba kalee sana namatti fidan mana yaalaatti adda baasuudhaan hanga danda'ame irraa of eeguu yookiin dhabamsiisuudha. Fakkeenyaaf namni dhukkuba sukkaaraa osoo qabu kaleen isaa dadhabbaa dhufe tokko to'annoo sukkaaraa isaa cimsuun dirqamatti ta'a. Kan dhiibbaa dhiigaallee akkasuma. Kana malees qoricha kamiyyuu gorsa ogeessa fayyaatiin alatti namni dhukkuba kalee sadarkaa kamirrayyuu jiru qabu tasuma fudhachuun qabu. Kunis qorichoonni tokko tokko dhukkubbii mataa fi kan kana fakkaataniif mana qorichaa irraa akka salphaatti bitaman kalee xiqqoo miidhame ittuu balleessuu waan danda'aniif jechuudha. Sadarkaan dhukkuba kalee kanaa yoo baay'ee kan cime ta'e ammoo yaaliin godhamu gara kalee bakka buusuutti xiyyeeffata. Yaalota kalee bakka buusuu keessaa inni jalqabaa kalee nama fayyaa kan kaleen isaa yookiin ishee lameenuu fayyaa ta'an keessaa tokko baasuudhaan nama kaleen isaa dadhabe kanaaf kennuudha. Kun yaalii isaa biyya keenya keessatti hospitaala Qulqulluu Phaawulos Finfinnee jiru keessatti kan kennamaa turedha. Yaalli kun nama kalee fudhatuu fi nama kalee kennu kan lameeniifuu opereeshinii gochuudhaan isa fayyaa keessaa fuudhanii isa dhukkubsataaf jijjiiruudhaan kan raawwatamudha. Yaalii kalee bakka buusuu inni lammaffaan ammoo meeshaa namtolche kan xuraawaa qaama keessaa kaleen gadi baasuu dadhabde sana ofii isaa yookiin maashinni sun bakka kalee bu'uudhaan dhiiga qulqulleessuudha. Maashinni kun diyaaliisisii jedhama. Kalee bakka bu'uudhaan dhiiga xuraawaa garaagaraa irraa qulqulleessa kalee qulqulleessa miti. Rakkoo guddaan maashinni kalee bakka bu'ee dhiiga qulqulleessu kana gatii yookiin kaffaltii isaati. Kaleen nam tokko yoo guutummaan guututti dadhabee yoo xiqqate torbanitti dhiigni namaa maashina kanaan al 3 qulqullaa'uu qaba. Kun ammoo haga namni sun lubbuun jirutti yoo kaleen nama biraa irraa jijjiirameef irraa kan hafe itti fufa. Wanti yookiin maashinni harki namaa oomishee hanga ta'ee lubbuu namaa haa dheeressu malee haga kalee harki rabbii uumesanii dhiiga namaaf qulqulleessuu hin danda'u. Kanaaf yoo danda'ame maashina kanaan dhiqsiisuu caalaatti kalee nama biraa irraa jijjiirrachuun yaala fooyya'aadha. Kanaafuu erga kaleen dadhabee yaala yeroo hedduu biyya keessatti hin argamnee fi qarshiin isaa hedduu qaalawaa ta'e kana waliin dhibbachuu caalaatti dhukkuba kaleef furmaanni guddaan ittisuudha. Kanaaf namoonni mallattoon dhukkuba kalee irratti argamu, namoonni dhiibbaa dhiigaa qabdan, namoonni dhukkuba sukkaaraa qabdanii fi kanneen kana fakkaatan gara mana yaalaa deemuun yoo xiqqate kaleen isaanii fayyaa ta'uu mirkaneeffachuun dirqama. Maddan irraa argadde barruu Dr. Gurmeessaan Koosaarraati. Egaan qophiin ani guyyaa har'aaf waa'ee fayyummaa kalee keenyaa irratti qopheessee isiniif dhiyeessee kan hangamaa ture. Qophicha qopheessuun kan isiniif qoode Andarajee Firrisaan ture. Chaanaalii Daree Shoof namoonni haaraa taatan ammallee subscribe, like fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha qophii biraaf mata duree haaraan hanga walitti deebinutti kanarraa xumurreerra. Nagaatti horaa bulaa deebanaa.